Bakka jirtan maratti nageenya keenya isin haa ga'u kabajamoo daawwattoota Egeree News Network odeessaa addunyaa biyya keenya Oromiyaa guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga maayii kurfii qophii keenyaatti akkaan waliin turtan gamanumaan affeerraa keenya odeessi keenya guyyaa har'aa kan irratti fuulleffatu qabxiiwwan garaagaraa qabannee jirra. Qabxii kanneen keessaa adda dureetti kan kaafnu addi bilisa baasaa uummata Tigraay TDF lolatti deebi'uuf qophii irraa akka jiru irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waraanni biltsiginnaa lolaa jabaa geggeessaa akka jiran waraanni bilisummaa Oromoo waajjira Sudaan kaartuumitti banachuu isaarrattis gabaasa dabalataa qabna. Lolli Yukireeniif Raashiyaa ammas cimee itti fufee jira. Kanneen jedhan odeessa keenya guyyaa har'aa keessatti ijoodhaan kan qabannee jirrudha. Kanaafis kanneen biroo odeessa keenya guyyaa har'aa keessatti ni argattu. Muuziqaa ce'umsaa kana booda walitti deebina. Muuziqaa ce'umsaa kana booda walitti deebinee kabajamoo daawwattoota Egeree News Network akkuma mata duree irratti isiniif ibsu yaalletti odeessi keenya guyyaa har'aa kanarraa eegalu addi bilisa baasaa uummata Tigraay lolatti deebi'uuf qophiirra akka jiru gabaafamaatu jira. Namoonni addi bilisa baasaa uummata Tigraay lolatti deebi'uu fi lola eegaluudhaaf kan jedhu sababa isaan godhatan yookaan bu'uura irraa ka'anii kan odeessaa jiran miidiyaaleen Tigraay garagaraas odeessaa jiran Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantiin Tigraay xalayaa biyyoota gamtoomaniif akkasumas gamtaa Awuroopaaf Ameerikaaf xalayaa barreessaniin waadaan nuuf galame raawwataa hin jirru nuti kan of duuba deebineef Finfinnee to'achuu osoo dandeenyu kan ofirra deebine gara duubaatti deebine marii siyaasaa Ameerikaaf gamtaa Awuroopaaf dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin marii geggeessine irratti bu'uureffannee gara duubaatti deebine. Haa ta'u malee waadaan nuuf galame tokko hojiitti hiikamaa hin jiru. Uummati keenya cunqurfamee aguugamee qabameetu jira. Gargaarsi seeraan nu qaqqabaan jiru. Tajaajilli baankii, tajaajilli intarneetaa, tajaajilli bilbilaa, tajaajilli ibsaa wanti hunduu bu'uura jireenya namaatiif barbaachisa wanti jedhamu hundumtuu nu qaqqabaan jiru. Uummata Tigraayiif qaqqabaa hin jiru. Gargaarsi uummata Tigraayiif dhufaa jiru dhibbeentaa 2 kan hin guunnetu uummata Tigraay qaqqabaa jira. Kun immoo uummanni keenya beelaaf rakkina hamaaf gadadoof akka saaxilamu akka du'u ta'aa jira. Yoo biyyootiin gamtooman waan dubbanne irratti waadaa galame irratti hojiitti hin eegne mootummaan Itoophiyaa hojiitti hin eegne dhimmi keenya furmaata yoo hin arganne marfama keessa jirru kana cabsinee bahuuf uummata keenya du'aaf beelarraa hacuuccaa marfamaa kana keessaa bahuudhaa fi gara lolaatti nu dhiibaa jedhee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el xalayaa barreesseetu jira. Haa ta'u malee ergaa lollee mootummaa Itoophiyaatiinis lolli dhaabbachuun labsamee addi bilisa baasaa uummata Tigraayis lola dhaabuu ergi labsee booda lolli keessoodhaan deemaa jira. Oofishaalii akka durii sana daangaa babal'ifatanii meeshaa guddaa walitti furguggeessanii ifatti wal lolanii miidiyaan addunyaa biyya keessaa biyya alaa bakka ga'an bakka qabatan bakka irratti wal lolaa turan gabaasuu hadhiisan malee lolli takka dhaabbatee hin beeku. Kallattii Affaariin Abaalaadhaan kallattii naannoo Amaaraaf Tigraay Maayii Tsabrii Addarqaayin humaraadhaan takka lolli dhaabbatee hin beeku. Darbee torban kana lola jabaatu geggeeffamaa jira. Haa ta'u malee lollee guyyaa kaleessa galgalarraa jalqabee bifa haaraan lixaa Tigraayitti ka'e ammoo Maayii Tsabrii Addarqaay akkasumas karaa Sudaan irraan humni ittisa Tigraay seenota gandoota Maayii Kaadiraa jalatti bulan irratti tarkaanfii guddaa fudhataa akka turanidha. Akkuma beekamu waggaa tokko dura akkuma lolli jalqabeen humni ittisa Tigraay torban 3 gidduutti Maayii Kaadiraa kana gadhiisee ergaa bahee booda finxaaleeyyii Amaaraa akkasumas loltoota Eertiraaf raayyaa ittisa biyyaa biltsiginnaatiin bakki kun qabameetu jira.
yeroo ammaa kana uummanni Tigraay hawaasi Tigraay bakka sana keessa qubatee jiru gariin ajjeefamee gariin buqqifamee gariin ammoo hidhamee bakka sanarraa manca'anii jiru. Uummati Amaaraa kan fuula hin beekamne kan aadaa duudhaa naannoo sanaa hin beekne bakka biraatti guuramee dhufe bakka kana keessa qubsifamee lafa ilmaan Tigraay irraa baqatan waliif qoodanii irra jiraachaa jiru. Yeroo ammaa kana kan bulchaa jiru lafa Maayikaadiraa kana mootummaa naannoo Amaaraa jalattis beekamtee argattee bulaa hin jirtu. Mootummaa naannoo Tigraay jalattis deebitee bulaa hin jirtu. Biyyi kun Maayikaadiraan kun Maayikaadiraan umaraan rarraatee jirti jechuudha. Haa ta'u malee kan bakka sana keessatti waajjira banatanii socho'aa jiranii beekamtii seeraan hadhaban malee mootummaa naannoo Amaaraati hanga waraqaa eenyummeessaa baasanii namaaf hiranitti sadarkaa kanarra gahanii jiru jechuudha. Lolli Jabaan ulfaataan hammaataadha jedhame ammoo karaa Maayikaadiraatiin humni ittisa Tigraay kallattii Sudaaniin meeshaa gurguddaa hidhatanii dhufanii waraana Eertiriyaa, Shaabiyaa fi akkasumas liyyuu hayilee Amaaraa bakka sana qubatanii turan mooraa waraanaa garaagaraa sadii keessaa qubatanii turan irratti humni ittisa Tigraay tarkaanfii hammaa fudhatee bakka kana gadhiisee akka jiru odeessi bahaa jiru ni ifoomsa. Kanumaan gama odeessa keenyatti aanutti dabarra. Lola kanarratti wareegamni ulfaataan gamalachuurraa bahaa jira. Gama waraana bilisummaa Oromoo raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa irraa akkasumas gara milishoota poolisii humna addaa raayyaa ittisa biyyaa Biltsiginnaarraas namni hedduun du'aa gariin ammoo booji'amaa akka jiran miidiyaalee hawaasummaa kanarratti bal'inaan gabaafamaatu jira. Kan Shawaa Lixaa aanaa Gindabaraatti adeemaa ture lola ulfaata halkaniif guyyaa walitti fudhatee poolisii humna addaa Oromiyaa, milishoota raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, riippublikaan gaardiin jedhaman waliin qindaa'uun lola lafoof qilleensarraa waraana bilisummaa Oromootti bananii jiru. Lola lafoo waraanni mootummaa waliin qindaa'anii banan kanarratti taakku tokko waraana bilisummaa Oromoo gara duubaatti deebisuu hin dandeenye daranuu waraanni bilisummaa Oromoo cime gara duraatti furga'uun waraana mootummaa bakka isaan qubatanii jiranii mooraa mana barumsaa keessa qubatanii jiranii waajjira gandaa keessa isaan qubatanii jiranii cabsee bakka sana ari'uun waraanni mootummaa 10,000 olitti shallagamu qawwee isaanii gariin gatanii gariin ammoo huccuu ofirraa gatanii qotee bulaa irraa fudhatanii lubbuna baasii baqatanii Gindabarat keessaa bahanii jiru. Haa ta'u malee dudduubatti deebi'uun humna guddaa dabalachuun lammaffata deebi'anii dhufanii lola geggeessaa jiru kan jedhu odeessii bahaa jira. Jeneraal Yilmaa Mardaasaan kan hoogganamu humni qilleensaa Itoophiyaa dirooniidhaan gaarreeniif hallayyaa akkasumas bakka buufataa waraanni bilisummaa Oromoo jira jedhame bal'inaan keessaa socho'u irratti haleellaa raawwataa akka jiru hawaasa naannichaa irraa odeessaa argannee jirra. Akkasumas miidiyaan itti dhiyeenyaan sochii waraana bilisummaa Oromoo gabaasu raadiyoon arraataa biyyoolessaa Oromiyaas hawaasa naannichaa waabeffachuun haleellaan bakka kanatti raawwataa akka jiru dabalataan gabaaseetu jira. Gama biraatiin humni riisaa jajjabe humna haaraa leenjisaa ture eebbisiiseetu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lixaa Oromiyaatti yeroo garagaraatti waraana bilisummaa Oromoo dargaggoota haaraa leenjisee barnoota siyaasaa kennee fi gara dabbalummaatti gara waraanaatti bobbaasaa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana immoo leenjii addaa kan fudhatan onaa Qallam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti osoo waraanni mootummaa kumaantamaan bakka sana keessa buufatee jiru waraanni bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota haaraa baatii jaaf leenjisaa ture eebbisiiseetu jira. Viidiyoo kana daawwadha. Kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Arraata biyyoolessa Oromiyaa kun sagantaa kabaja ayyaana Eebila 15 kan bara 2022 as mooraa yookaan
waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ona Anfilloo keessatti kabajamuutti jirudha. Baga geessan baga keenya isiniin jenna. Qabsoo bilisummaa jirtu jirtu uummata Oromoo jirtu dhaamsa faaruu jaalawwan eegamanii itti fufsiisu jechuudha. Akkuma isin viidiyoo kanarraa hubattanitti waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa jajjabee leenjisaa ture eebbisiiseetu jira. Bifuma wal fakkaatu lixaa Oromiyaaf kibbaa Oromiyaattis waraanni haaraan torban kana leenji'aa turan eebbifamaniitu jiru. Addatti kan onaa Booranaa kibba Oromiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf leenjii waraanaaf siyaasaa kan fudhatan eebilaa 15 guyyaa goototaa Oromoo eebbifamuu isaanii kanaan dura isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin faannoon Amaaraa Boosat irratti lolaa bananii akka jirantu himamaa. Baha Shaggar onaa Fantaallee keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa yeroo garagaraatti lafa qorkee lafa Oromoo lafa dhiigaaf lafeen Oromoon tiksee baroota dheeraaf eegee asiin gahee finxaaleeyyiin Amaaraa ergi Abiy Ahmad aangootti dhufe jalqabanii awuraa godaanaa jedhanii magaalaa haaraa hundeeffachuun Oromoo bakka lamatti kaartaa Oromiyaa kana bakka lamatti muranii jiru. Kun Harargeedhaa fi Karrayyuu addaan qoodanii bakka lamatti kutanii muranii jiru. Yeroo ammaa kana konkolaataan Harargee irraa gara Finfinnee dhufu sakattaa yookaan daandii to'annaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessa qaxxaamuree dhufa jechuudha. Kanaan dura seenaanis waa tokkoon kan waliin qabanne humni Amaaraa humnaan cabsee dhufee keellaa lafa Oromoo irratti ijaarrate Oromiyaa kana bakka lamatti muranii jiru. Minjaar Shonkoor Argobbaan bakka kanarra turan yeroo ammaa kana babal'atanii ergi lollee Tigraay irratti banamee booda meeshaa ammayyaa meeshaa gurguddaa hanga funyaaniitti hidhachuun horsiisee bultoota Oromoo ona Fantaallee ona Boosat irraa ari'uun qorkee bakka jedhamu qabatanii waajjirri osoo nafin irratti banatanii Oromiyaa kana bakka lamatti cabsanii jiru jechuudha. Bakka lamatti muranii jiru. Bakka lamatti gargar qoodanii jiru. Kun tooftaa siyaasaa baroota dheeraaf hayyoonni Amaaraa irratti hojjetaa turanidha. Daandiin baaburaa Jibuutiidha gara Finfinnee gara Adaamaa dhufu bakka qorkee jedhamu kanatti awuraa godaanaa jedhamutti bakka lamatti muruudhaan yeroo ammaa kana to'atanii jiru jechuudha. Guyyaa kaleessaa ammoo galgala humni Amaaraa bakka sana qubatanii jiran kun konkolaataa baha Oromiyaa irraa gara Finfinnee dhufaa ture halkan konkolaataa Jimaa fe'ee dhufaa ture dhaabbisanii sakattaa irratti geggeessaa turan. Kanaaf finxaaleeyyiin Amaaraa kun Oromiyaa bakka lamatti cabsanii waan hin taane hojjetaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa lafa isaa to'achuu hin dandeenye. Daangaa isaa tiksuu hin dandeenye. Abbumti fedhe lafa Oromoo qunxuratee fudhatee irratti kan kooti jedhee jiraataa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa to'annoo godhuu qaba. Oromiyaa dhumti kun yoo hin jiraanne Shimallis Abdiisaa iyyuu bakka bulchuu hin qabu. Innumtu hojii hin qabu jechuudha. Finfinneetti dhufanii seenanii karaa shanootiin Oromiyaa jala seenanii jiru. Lafa guddaa qabatanii kunoo Finfinneetti seenaa jiru. Asiin Adaamaatti ol seenaa jiru. Lafti Oromiyaa kun kallattii hundaan akka antuutaatti nyaatamtee akka waan antuuti nyaatutti qorqamtee dhuftee taakkuu tokkotti galaa jirti jechuudha. Taakkuu tokkotti galaa jirti. Oromiyaan kallattii hundaan qorqamee nyaatamaa jira. Walloo keessatti waan torban kana ta'aa jiru uummanni keenya bal'aan quba qaba. Yeroo ammaa kana baha Oromiyaa irraa gara Finfinneetti dhufuun hedduu ulfaateera. Namni yerootti rasaasaan rukutamee du'u hin beeku. Sakattaa bal'aatu finxaaleeyyii Amaaraa kanaan lafa Oromiyaa irra qubatanii lafa Oromoo irratti Oromoo sakatta'u. Lafa Oromoo kan kooti jedhanii fudhatan. Kanaaf uummanni keenya ammallee falmasaa jabeesse lafa isaa kanarraa finxaaleeyyii Amaaraa qabatan kan buqqisuu qaba. Lafa isaa humnaan irraa fudhatame kan humnaan irraa deeffachuu qaba.
Odeessa keenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo waajjira Sudaan Kaartumitti banatee jira kan jedhu bal'inaan gabaafamaatu jira. Miidiyaaleen Amaaraa bal'inaan gabaasaatu jiru dhimma kana walharkaa fuudhanii afarsaa jiru. Abaa'ooni wabooni waajjira isaa Sudaan Kaartum keessatti banate kan jedhu bal'inaan walharkaa fuudhanii afarsaa jiru. Gama yuutuubiin, gama feesbuukiitiin, gara marrajaa tiiviitiin Itiyoo 360 jedhaman kanaan walharkaa fuudhanii hedduu afarsaa jiru. Haa ta'u malee nutis dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gama qondaaltota waraana bilisummaa Oromoorraa akkasumas namoota dhimmi kun ilaallaturraa adda baafachuuf sochii nuyi goone tattaaffii nuyi goone nuuf hin milkoofne gara fuulduraatti qaceelootti adda baafannee waan irra jiranu eessatti akka maal irra akka jiranu kan bal'inaan isiniif gabaafnu ta'a. Haa ta'u malee akka miidiyaa hawaasummaaf namoota garagaraa irraa yeroo dheeraa waraana bilisummaa Oromoo keessa turan irraa odeeffannetti akka nama dhuunfaarraa odeeffannetti waraanni bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana waajjira Sudaan Kaartum keessatti banate loojistikii waraanaa garagaraa dhiyeeffachuuf hojii dippiloomaasii garagaraa hojjechuuf akka isaan mijatuuf sadarkaa waajjira banachuurra gahee jira. Garuu waajjirri kun hin banamne sadarkaa banachuurra gahee jira kan jedhantu jiru. Gariin ammoo waajjiruma banateeyyuu sochii eegaleera kan jedhan kan nuun jedhanis jiru. Kana keessa odeessa kana lamman keessa gara fuulduraatti gama kamtu dhugaadha kan jedhu sirriitti calallee kan isin beeksifnu ta'a. Haa ta'u malee walumaa galatti gama yaadilachuu ka'eerraa waraanni bilisummaa Oromoo waajjira isaa Sudaan keessatti saaqachuun hojii dippiloomaasii guddaa hojjechuudhaaf akka karoorfatee jiru. Bara yeroo dheeraafis karoora isaa akka turedha. Karoora isaa kana yeroo ammaa kana waggaa haaraa kana bara 2022 kana itti milkaa'e hojii jalqabuu isaa nutti himaniitu jiru. Dhimma kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo ajajaan olaanaan ibsaa kenne hanga yoonaa hin qabu. Gaaffiin uummata Oromoo qabsaa'ota Oromoo bara dheeraa tures waraanni bilisummaa Oromoo biyya ollaa Eertiriyaa yeroo turan dhufanii Oromiyaa keessa seenuuf illee waraanni bilisummaa Oromoo aarsaa guddaa kaffalaa ture. Kaartumitti Sudaanitti waajjira banachuun ammoo lafa bal'aa Oromiyaa waliin waan waldaan geessuuf hojii siyaasaa hojjetamu kamuufu daandii bal'aa banaachuudha. Daandii guddaa saaqa hojii guddaatu hojjetamuu danda'a. Bilisummaa injifannoo uummata Oromoollee hedduu kan saffisiisudha. Kanaaf kun bakkoota hedduu Jibuutiittis, Somaaliyaattis, biyyoota Oromiyaa marsanii jiran hunda keessatti hojii guddaan kun jabaatee hojjetamuu itti fufuu qaba jennanus. Odeessa keenya akka xumuraatiin lollee Yukireeniif Raashiyaa ammas cimee itti fufee akka jirudha. Addatti torban kana keessa miidiyaa hawaasummaa biyyoota addunyaa kana gurguddaa kan akka CNN, France 24, Agence France 24 miidiyaalee gurguddaan gabaasaa akka jiranitti Raashiyaan Ameerikaaf addunyaaf yaaddoo guddaa kan ta'e misaayil haaraa oomishtee dhiyeessuu isii pirezidaantii Raashiyaa Puutiniif yeroo ministeerri raayyaa ittisa biyya Raashiyaa televiziyoonaa biyyoolessaa biyya Raashiyaa irratti dhiyaachuun haala misaayilii sanaa Puutiniif pirezidaantii biyyattiif Puutiniif himaa turani. Yeroo isaan himan kana miidiyaalee addunyaan garagaraa wal jalaa fuudhanii afarsaa turani. Uummatii biyyattiis kumaantamaan lakkoobsa hedduu kan ta'e miidiyaa hawaasummaa irrattis congratulation baga gammaddan jedhanii waliif dabarsaa turanii. Misaa'eliin kun maali jettanii gaaffii kaasuun keessan hin hafu. Misaa'elli kun waan dhuka'u si'a tokkotti 10 darbachuu kan danda'udha. Deebi'ee immoo humni fageenyi inni adeemuu danda'u biyyarraa biyya otoo hin ta'in Raashiyaa keessa Raashiyaa irraa Ameerikaa haleeluu kan danda'u, Raashiyaa irraa Afrikaa haleeluu kan danda'u, Raashiyaa irraa Awurooppaa, Eeshiyaa
biyya hunda bakka fedhan taargeet godhanii koontirool godhanii dha'uu kan danda'antu meeshaa haaraa kana torban kana keessa ifoomsanii jiru. Meeshaan kun addatti misaa'illi kun to'achuuf kan nama rakkisu keessaa dhukaa misaa'ilaa keessaa bahu si'a tokkotti 10 darbata. Kurnan kun ammoo kallattii barbaadeen fakkeenya fuuldura qofatti osoo hin taane bitaanis mirgaanis duraanis duubaanis kallattii fedhe hunduma irratti si'a tokko taargeet godhanii roobsuu danda'u. Kanneen roobsan kana keessaa immoo qilleensa irratti Ameerikaaf biyyootiin garaagaraa to'achuu akka hin dandeenye, misaa'ila kana buusuu akka hin dandeenyeef, misaa'ila kana qilleensa irratti gubuu akka hin dandeenyeef si'a tokko 10tu darbama. Kurnan kana keessa yoo fedhan kurnan kana keessaa immoo bifa addaa ta'e wanti isaan keessatti uuman addunyaa kanarraa adda kan ta'e misaa'ila dho'u kan kijibaa of keessaa qaba. Fakkeenya misaa'illi dho'u kan dhaqee taargeet bakka tokko barbadeessu tokko qofa yoo ta'e kan kijibaa ammoo waliin furguggaa'ee deemu kallattii garaagaraatiin deemu 9tu duukaa jira jechuudha. Kanaaf misaa'ili dhukaasa misaa'ilii kana to'achuuf hedduu ulfaataaf rakkisaa wanti ta'u kana kamtu keessaa dhugaadhaa kamtu keessaa kijiba jedhanii adda baasuuf hedduu ulfaata. Si'a tokkotti kallattii 10 kallattii garaagaraatiin darbama, furguggeeffama, dhaqee keessaa garuu miidhaa kan geggeessu tokko yookaan 2 yookaan 3dha. Inni kan kijibaata jechuudha. Yeroo farra misaa'ilaa kana itti darban carraa jarrittiin isa dhaqee waa barbadeessu sana miidhaa qaqqabsiisu sana misaa'ila sana buusuuf carraa isaan qaban hedduu dhiphoodha. Maaliif tokko kan miidhaa geessu yoo ta'e 9 kan kijibaatu duukaa furguggeeffama jechuudha. Yoommoo farra misaa'ilaa kana 10 duukaa roobsa jedhan hagam biyyattii irratti kasaaraan akka dhufu. Waraanni kana to'achuuf biyyi kana to'achuuf misaa'ila kana buusuuf qolatan miidhaa kan geggeessineef qolatan kasaaraa guddaatu irra gaha jechuudha. Kanaaf injifannoo guddaa argachuuse ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Raashiyaa televizyiina biyyoolessa biyyattiitti bahuun pirezidaantii biyya Raashiyaaf Puutiniif haala isaa ibsaa turan. Akkasumas uummata biyyattiif hubannoo kennaa turan. Dhaamsi biraa inni qabu ammoo kunoo kana qabannee isinii dhufaa jirra jedhanii Ameerikaaf Awurooppaa, Faransaay, Jarman, Ingiliiz, Siwiidin, Noorweey biyyoota garaagaraa Raashiyaa Yuukireen bira dhaabbatanii isee haleelaa jiraniif akeekkachiisa akka kennuuti jechuudha. Tolega kabajamoo daawwattoota Egeree News Network odeessaa addunyaa biyya keenya Oromiyaa guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolamnee jirra. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha odeessa kana dhiyeessuun kan isin faana ture ogeessota teeknishaan istiidiyoo HNN waliin ana beenyaa gammadaati. Qophii keenya HNN afan waliin turtii gaarii.